وجماع خينيا ركوم بربكي جرتو يو أمني جالته هو دوبا مالقونا أمتا خميرا دبوش جرتا بر أمني خن دافنا دا أني دقيتين جرا إيساجو guyyaa tokko isaa ju ani wayyeesiitiin jira nama ijaan qabne nama baras qabu nama du'ellee khaaseetiin jira jee garuu ani hin danda'u wayyeessu gawwummaa yookaan daafanummaa jee jechasaa keessaa tokkichaan sun sirriidha kanaafuu gawwummaan warra banii Israa'el dawaan qabdu ummanni kun ummata gawwaa sirrii jirta garuu wanni na yaachisu Ciisaan kun rakkoo biraa keessanun naqin nuti khabiiroti sana rakkoo keessanun naqin akkuma beekamutti eega seerri haaraa roomatti beherraa eegalee seera maqaa Iisaatiin walitti qabamuu dhorku sun dubbiin haalaan wal jijjiirte wanni jechuu fedhe waa'ee Iisaa himachuun seera sun boodaaf ummanni Idiliis beeke خجبا توسا على كل حال شورا من قدوتاني بي مال جتشو فيتي أما سخرا مجلسا ورقا خطبو فيتي هاريت أكا مرتي برا خننف أكا ومن عيسان موتي خينيا هاتو جتشون أوركا دجان يا خازيا يو أكس قونيني تانا أوتو أويتو أمتا فقو في ديو مني إدل كشنا نقودا جزيسون barcha idilirratti nijaan giseesun laala nabiyyichi rabbi akka godhe halkanuma tokkotti akka isaan godhe murtii manguddoo shuuraa san hadriin mataa miila deebise ani beekuun barbaada namtichi labsii sun baase isaan mootii yahudaa haa ta'u jee eenyu akka ta'e yaa kabajamtoota anaaf hayyamaa akkaan isiniif himuu namtichi waan sun godhe kunoo ana ati maaliif goote akkuma beekamutti aduwii karaa tokko nyaaba mo'achuudhaaf karaa tokkoon qofatti deemuu ni barbaachisu kuni beekamaadha. Karaan tokko faayidaan qabu nutii fi Heroodosii fi ashkarrii Roomaanuu hedduu yaalle gurbaa kana miila qabuuf isa kana taphaa ala godhuuf garuu hin dandeenye. Yoo yaadattan nuti Nabi Ciisatti Filiks erginee turree karaa Beetel Maqdis hin goone akkas goonee jirra. Wanni dagachuun qabne wanni nuti barbaannu waan Ciisaa irratti tokko nu godhu mirkanii nagaya keenyaa ta'u waan Roomaan sodaachisaa haalaan Roomaan ka sodaachisu. Haareyaa ifi yaachisaa jette. Ani akkuma beetanitti waan faayidaan qabneen godhu qaceellotti qalbifadha. Majlisni keenya kun humna hidhate hin qabu. Waraana hidhatee beekamaa ta'e hin qabnu qasilaa shayxaanticha sun Ciisaa Naasirii faraa dhoobinuun. Isin qaceelloo beektan waraanni hidhate ganda kanaa harka Leentos Bilaatos jira. Isinis nu wajjin dalaguudhaaf fedhii akka hin qabnes ni beektan. Herodos faan farshoo dhuguu malee teenya keessaa hin jiru. Kanaafin akkas godhe Roomaanotaa fi Herodosuu sodaachisuu qabnaa amriin gurbaa kanaa jajjabduudha jee. Kanaaf ummata kakaasnee jechuu Roomaanota irratti akka Ciisaan kakaase fakkeessuuf. Izee ummanni akkasitti kaka'ee Roomaanotnii fi Herodosiis lakkaaman guddoon sun sirrii jirti ja'anii nu wajjin takkata. Kanaafuu nuti ilaa amma faayidaa malee miidhaan nurra hin geenye jechuudha. Wanni isinii himu firii waan nama dalagee tanatti qobutu ni muranna. Dubbiin ta'e tunnaa ta'u jirti. Ta'ullee waan ifanaa baasuu qabdu jira yaa roobiin kiyya. Osoo waan takka hin goone dura. Wanni nuuf himuu qabdu fatanaan tun xiqqoo booda ni dhumtii minurraa roobin. Maal jechuu jirtasaa? Nuti itti fayyadamuu qabna ammas tabiraa dhumaaltu dhumaa miti. Isaan ilma rabbiiti warra jiru jira kanaafuu jaahiloota shakkisiisnee isa kana waan kana keessa naquu qabna. Garansuu niniin isin dinniinuu barbaadu yeroo lamadaa barnoonni isaan barsiisu kun yoo biyya keessa faca'e ummata gawwaa Yahudaa kana keessa wanni beekuu qabdan yoo dubbiin sun akkasitti facaate wanni haftu takka hin jirtu shuuraan san hadriinis diigamte barnoota Muusaa nuti barsiisnu tafsiira kitaaba isaa nuti fassarrus namni nuuf dhageeffatu hin jiru olii qabiirottiin teenyas khasaaraa gurguddoo keessa seentii miskiinummaa deebinaa beeka. Gizee sun kabajaan shuuraa san hadriin ummata duratti lafa qufti.
gizee akkas kun ta'e nutii fi firoottiin teenyaa fi ilmaan keenyaa fi idiluu taphaa ala taana hatta masruufa ijoollee teenyaa sanallee harkachuu hin dandeenyu jabaadhaa hojjedha. Akkasi kanaafuu qajeellotti soso'uu qabna yoo ummanni isaaf qagurra kan nu ta'e isni kitaaba Muusaa sirrii suniin qaraasisa jaa akka inni yaadutti wanni isni qaraasisu sun nutiif goda qotuudha. Kanaaf itti yaaddanii jarjaraan dubbii hunda fiduu qabdan ammaas gizee dalaydan akka nam takka nurratti hin beeyne ta'uu qaba. Dubbiin sun daran nama aarsitu isni ni ja'a nabiyyiin rabbiin ballama seene aakhiri zamaaniif Ishaaq irraa miti khaas jeedu ja'a inni Ismaaciil irraa as jeeda ja'a dubbii tana anin furadhu. Jecha isaa kanaan inni seera diigu jira. Seera Sanhadriin seera qulqulluun itti tuman nuti ummataan jennee jirra Masiih ballama seename sun gana dhufu gana as bahutaa ummata bani Israa'el najaa baasuuf akkas jennee gizee himneef nama nu muramu tokkolleen as hin baane ilaamma sababniinis waan ummatni amanee fi shooraan Sanhadriin kan isaan qajeelchuudha hanga Masiih sun as bahutti ja'anii garuu yoo dubbiin akkas ta'uu dhabuu ummanni irra gahee nabii biraatii as deemaa beeke نبي الدنيا في إرجمو خان الدنيا هي ذيك جيوشي أماس إسرائيل الرأي متخان إرجمو تهو بيخن فيرين نتيلا الرفع جافني أجمع بيه خسرت وسون بكلها في بيه يا كيافا إسرائيل الرأي متخان إرجمو تهو بيخن فيرين نتيلا الرفع جافني أجمع بيه خسرت وسون بكلها في بيه يا كيافا عجيب عجائبة namichi kun waan idil takka takka nurraa fudhachuu jira barnoota isaa kanaan. Barnoota namicha kanaatitti ni deebina eega isa ajjeefne booda. Sirrii jirta. Ati sige bineensa kee kanaan irraa gurradhu. Ni irraanfatteensa ulaan ulli akka gurran qabne. Sirrii jirta Ruubiin isaan hin dhagayanii bar. ati waan caalima shari'aa Muusaa taateef fi kitaaba ambiyoota Muusaa duraatis waan qajeela beektuuf naaf himi mee khabiirticha ballamni rabbiin Ibraahimiif seene maali nabii aakhiru zamaan wajjin wal qabatee نبين آخر الزمان إسماعيل مو إسحاق الراس جيد يا برسيسا يا برسيسا أكم جئتين سيفما يا برسيسا بر مجلسني شورا سنهدرين نما دوغا خنا باستي دعاء مرتي سيجرا نما وان خنا أمتا فيمون